جرتي ما هنا جرتي جرتو لدي هندن ويو تجاكورا قبض جاكورا تجاكورا قبل أمو أكهول أول فانا يا آتيني يو أرجت سمونة تكتك يو أرجت تينيت هما وشلا وافي قرآن يوكا روزي بانغالي أنجا في تولي نص دينار يوكا نمو ربع دينار عن بيته وفي السفرات أنا قاو في تنجراتات أتي قرو تشمارا لكتاير كنافي gaafa addunyaan jirtu dalagadha dhugaa rabbii isinin jedha biyyi arabaa baay'ee nu dandeettirti baay'ee amma biyya masrii keessatti biyya baqaati masriin irra caalan isaanii biyya kana keessatti hojjetan akka saraatanyaatitti ni beektan namni biyya masrii keessa jiru warri biyya masrii keessa jiru warri masrii keessa jiran warri masrii keessatti hojjetan jechuudha dalaganii jiraatanii jechuudha doolara kan falamaaf ijoollee masrii keessa akka barbaadanii zannaqanii jiraatan garuu guyyaa irraa gadi bayanii sargiin godhatanii guyyaa irraa gadi bayanii hin rakkatan amma ka kuweetii kenna kun guyyaa irra ka dubaayii akkasii silaayyuu amma achi ka'e nan milisee miliqee akkas na godhee akkas hin ta'e akkas na godhee akkas ta'e na'am sin milisee miliqee qarshii narraa nyaata bara dhufaa darbaa kan rakkatu shamarranuma kenna bara dhufaa darbaa kan miidhamu shamarranuma kenna bara dhufaa darbaa kan boo'u shamarranuma kenna carraan kenna boo'icha bichaa ta'e jechuudha boo'icha bichaa ta'e miskiin illee yoo gargaarte humna kan keeti ol tarsaatee hin gargaarin nama rakkate nama dhibamu tokko illee kan gargaaru taate humna kan keeti ol tarsaatee hin gargaarin waan qabdu san irraa an fakkeenyaaf qarshii jechuudha qarshii ati qabdu kana akka seera shari'aa islaamaatitti qarshiin tantee sun diinaara meeqa yoo geette irraa baasta waan jedhutu jira wanni hundi bara hin qaba jedhiiti facaasin jenne barrabbillee kanaafiyyuu yaa shamarrooche isin caalillee hin beeku isin caalillee hin danda'u keessatti warri biyya ormaa warri kuweetiif su'uudii keessa dubaayii keessa jirtan biyyoota tanniin lamaan ka su'uudii akka hin jirre taate jirti rabbiin isin bira haa jiraatu isiniin jedha teessan jazaa hunnoo 2014 2015 2016 dammaqee warra su'uudii rabbiin nagahan isaan haa galchu su'uudii akkuma hin jirretti qaba ka amma ammoo warri kuweetii warri su'uudii keessa jiran dubaayin keessa jirtan mee obsaa bakka geettanitti mee rib'a bakka geettanitti wallaahi gaafate akkana gadi jettee mataa gadi qabattee madaamittis qucee dhaabuu dhaabdee ribxeetiin jette bakka wayii geettee uf laalta bakka wayii geettee of gammadde keessattuu warri amma jiran kanaadaa awustiraaliyaa ijoolleen irra cala isaanii ijoollee biyya arabaa keessatti kan karaattatan ijoollee kaayiroo keessa waggaa meeqa siqaayii argan wanni hunduu obsa malee hin taatu mee obsa hin ifatinaa amma irra caala meeqa kennatu jira rabbeen abiroo teettee hojii dantaa jedhan maali hojiin hojii kalaas hojiin maali jetti لا أنت طباخ ديمو والله دوي بدا مالي طباخ ديمو نوجد والله نياتمو نيات نوجد نوجد نيات والله دوي بدا مالي أن هجي جولي وجد نعم هجي جولي نوجد إيش يتتاتري فكنيا في قافة مانا كثيرة قافة بيرو الراسئي أفان بين نسان سئي أوسو البيف دي سي قورانا البيف هوتين ما في الدسان سئي ديمي حمامة كيسا رفو صفياتين حمامة كيسا رفتو سن سئي كوتو زبالة كيسا فيستان زبالة كان أدان قبي كيسا نياتو سني قافة بيرو رفانيسي فردتان نياتا والكلنا مني فوقي جلاف قبا دائما يوزي فردتان أكا خدون سلقاتو خجتان يرتو بري ميقان بري لباب تقولان لباب ردما لباب صدو حتى لبا لما وشانتمان هجتا يرتو إتفي وان يرو سني رجتشو هركا ميقان kanaaf afaan kan keekati abi hojjad akka jirtu hojjetan akka jirtu dalagatan akka jirtu biyya galan
uffaxxarteeteette kana diimeeffatte laan hin deemu ijoolleen hojjedha abbaa mataa na nyaatte ijoolleen biyya gala malee ka'ii biyya gali kaa biyya dambaa akkasitti illaan qomne yaa bintal haal deemi biyya gal biiroo ji'a 5 ji'a 7 ciisuu dhiisiti setti mijannee miti biyya gal guyyaan sitti hin herreegini sa'aatii bicha fiigaa jira seetanii guyyaan illee fiigaa jira guyyaan illee jechuudha anamma guyyaa ji'a gaarii madaamni tee birri na kennite hin beeku ji'a fixee miyyoo siin naanyetti of duuba deebee ji'a fixee jiraadhee yaada kanaaf guyyaan illee si jalaa fiigaarti sa'aatii bichaa miti kanaafuu maal goota ka'ii biyya gali maal godhu teetta biiroo ji'a hanga maraattu hanga paantii tan ta'e ofirra waan miicatuun dhabdumaaf geette saniiyyuu amma akkasumatti iyyuu mana hin teettu bar gadi baatee hadiiqa keessa soofti qilleensa fudhanna yallaa qilleensa fudhadhu okee rakkoon qabu qilleensa fudhadhu weelkam qilleensa fudhadhu surreen uwwaxxartee hin deemin hadiiqa keessa madaamiin achisi argaarti surreen uwwaxxartee eega dhaabdee bishaan keessa hin dhaabatin arabnoo achisi ilaaltee warra mana keessa jirtu azzabaarti anam namittiin tiyeessuuf dheengadda galtee maal jetti takka wayii Itoophiyaadhaa rifeensa duddaan geettee wallaahi paantii garaa jalaatiin mul'ata rabbitti kakadhe paantii garaa jalaatiin mul'ataa naan jette bakka bishaanii deemteerti namittiin tiyes ani waliin hin deemu isiitu deema ijoollee gurguddoo qabdi waan ta'eef paantii garaa jalaatiin mul'ataa naan jette jaalana biyya ormaa keessa akka biyya ormaatti jiraadha osoo biyya faranjii taateeti paantii miti yoo daabboon ta'ellee tarabbiin sirra maxxanse sun illee si mul'atte itti sookee rakkoon qabu biyya diimokiraasii qabduu jechuudha biyya luuk of fiich waan jedhamu jira jechuudha walla dhugaa isinin jedhe luuk of fiich ilaalchi nama kamuu haa kabajamu waan jedhamutu jira ilaalchi nama kamiinuyyuu wanti nama kamiinuyyuu namni kamiyyuu dubbachuu danda'uu qaba waan jedhutu jira jechuudha dubbachuu fi jiraachuu qaba waan jedhutu jira biyya kana keessatti udaanuyyuu hin dandeettu biyya arabaa kana keessatti udaanumayyuu hin dandeettu fincaanuyyuu hin dandeettu jechuudha mina meeqatu jira jechuudha shintibeetii arabaa walitti ka fayyadamtan hanga isaan fixatanii barriitti dhadhoofte hin dandeettu jechuudha fincaan kan kee qabattee luka lamaaniin akkana dhaabatta malee warra mana keessatti shintibeetiin isaan fayyadaman shintibeetii sarratanyaa waliiti jira hin kijibde naan jedha shintibeetiin isaan fayyadaman shintibeetii sarratanyaa walitti sarratanyaan isaanii walitti fayyadamtutu jira abdii humee welkaam sarratanyaa isaanii walitti fayyadamtu jira sarratanyaa walitti fayyadamanii jira jechuudha hanga inni amma arabni garigariin yoo shintibeetii seenee Allah ta'alaan haa beeku waan inni hojjetu sa'aatii 3 fixee achi keessaa bahe sa'aatii 3 seene taanaan lakkoofsa paaspoortii ofii waa hunda sajjalatee hanga guyyaa haganaatitti mana kana bakka kana sa'aatii kana bakka kana seenee jira waan jedhu hunda waraqata hundatti foormii guutamuu qabu hunda guutee seena shintibeetii kana hin bayu achi keessaa ammoo isiin maal akkana qabattee uf qabdee akkasitti jetti jechuudha hanga inni mootii seenuu hin dandeettu warra akkanaatitu jira jechuudha ani bari kan jiraate bakki bultuuf yookaan ammoo bakki shaaworii kan keetti galtuuf hin jiraanne obsi manni hundi tokko miti mana tokko yoo kifilii kan kee kifilii kan kophaa keessa bultu argatte mana biroo yoo deemte ka ijoollee waliin bultu argattaa jechuudha kan rifeensa mataa keetii irraa fudhattee qilleensi akkasiin seenuun hin qabne ka yookaan uffata kan kee baafattee akka uffattuun hin qabne jechuudha yoo mana tokko kan kifilii qabu argatte mana tokko ammoo kan wanni afaaniif fidan hin jirredhattu
manni haadha keetiitii fi manni adaadaa tanteetiitu garagara obboleettii kan koo. Manni abbeeraa keetiitiif manni abbaan kan keetiitu garagara. Akkitti ciimnu waladda, akkitti deemnu waladda, akkitti fuunu waladda, akkitti rafnu waladda hangaa isaa biraan. Yaa kanaaf hundi isaatu waladda. Obsi bakka geettetti. Hirriba na dhoogganii ganama obboroo namitti hin dhuftee barri natti humte maa barri natti humte jettee baatee hojiirra. Namichi na dha'uuf nakka jettee baatee hojiirra. Si dha'uuf si ka'e obsi. Ji'a lama dalagadhu, ji'a sadi dalagadhu, waan dalagate isa wal irra kaayadhu. Ji'atti takkitti hojjette gaaf kan waxxartee baati. Eesirri kun irreecha jirti. Bullaha, bullaha, kiyya bullaha, 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 bullaha. Rakkatan, rakkannee, rakkannee ho'i, rakkannee ho'i. Waa'ee rakkataa jiru. Baay'ee dadhabaa jiru. Baay'ee rakkataa jira. Dhugaa rabbii isiniin jedhu. Mi'a obsaa bakka geettanitti haa obsinu. Bakka geenne uf haa qabnu. Baay'ee tokko shakilaa taaneera. Baay'ee tokko salphaa jedhaniiru. Keessattuu amma tarii deebi'ee warroonni mana ijaazaa jirtan wayya sanyii. Warroonni yeroo ammaa kana mana ijaazaa hojii dhabdanii mana ijaazaa baatanii boqonnaarra jirtan. Dhaamsa guddaa isinidha. Tokkoffaa kuyeetiin keessatti qabaan akka ka'ee jiru, qabaan akka hadhaa'eeru, jireenya akka hadhaa'eeru argaa jirte. Lammata taree deebi'ee aramni gadi baatee iyyaan daandii keessan isin laalaarti. Eessa akka ooltan, eessa akka jirte. Hadiiqaa gaafa gadi baatee dhattu suuta deemi. Uffatuma qaama kan keessi dhossu uffadhu. Uffatuma sirraa bareedu uffadhuuti. Suutuma deemi. Caammaa kun gubbaa san jiru osoo achi gubbaa caccabdee daaraa taate boru birrii guuraa fi jedhan. Uftee caccabdee kalee miidhamte birrii guuraa fi boru jedhan yookaan sombii miidhame birrii guuraa fi jedhan mataan miyaa kanas dhufanii. Kana of bokossite haftaa minisii malee hin jiru. Jedha deemti kunoo. Shaayii danfifattee, buna danfifattee, faandishaa kaattee, daabboo hojjetattee, muuzii, burtukaan ofofoo keettee, nama 5, nama 6, nama 7 taatee hadiiqaa oolti madaamii arabaa ooli. Maa shaayii danfifattee deemtu suni, bunni danfifattee deemtu suni, faandishaa dhakaattee deemtu sun mana keessatti hin dhakaayamu. Mana keessatti danfiftanii, mana keessan xaraddanii, mana keessan ixaanatti aarsitanii, teettanii, fata jettanii, zala jettanii, nama 5, 6 sanii yoo kolfitanii yoo taphattan maal rakkoo qaba. Gaafa sargii baay'isan nama 3 taanee deemna. Wallahi waan rabbiin natti argu. Nama 3 taanee deemna. Uffannee deemna. Uffatuma aadaa qabu uffannee deemna jechuudha. Ijoollee nama shamarran nama 3 hin deemna. Naa walitti nama 4. Suuqa deemna. Waa sibbituuf jennee suuqa seena. Akkana nu laaltee maashaallah akkana jirtanii. Beer arabaati bar suuqa keessa deemna. Isinillee waa bituu deemtu nullee waa bituu deemna. Afoo yaane akkana. Maashaallah waa bituu deemartanii. Maashaallah akkana deemartanii. Kan uffanne kana laaltee bar. Kan ofirraa qabnu kana laaltee. Kanaafi Haliima walkan shamarran teenna. Nallee tuffadha. Nallee arrabsaa. Ana waan feetanillee na godha. Gadillee na garagalcha. Olillee na garagalcha. Dhagaallee natti darba. Mukallee natti darba. Garuu jechuudha. Biyya keessa jiru tana keessatti mirgaaf dirqama walii eenne haa jiraannu. Tokkoffaa biyyiti arabaa nu dandeetteerti nu dandeetteerti. Maaliin seera isii guunnee jiraataa hin jiru. Dhibba keessaa yoo jiraate paarsentii 20 yookaan 30 ga'u kan seera biyyaa guutee jiraata. Hundi kennaa yoo findaataadha jechuudha. Bakka findaataa jiru kana keessatti nama seera jala jiru irratti illee dhiibbaa akka hin uumne. Ka seeraan ala jirutu illee dhiibbaa akka hin uumne. Amma namichi tokko dhiyootanaan namichi arabaatii gadi baheetiin sarraatanyaan xiyya baddee waggaa 8 biyya kana keessa jirti kuweetii osoo hin taane ta baqataa sarraatanyaa itti dhufeeti seerri hin jiru. Guyyaa fattashaa sa'aatii kanarraa sa'aatii kana fattashaa jira jettanii beeksisa baaftanii miliqaa jechuudha malee kun biyya qulqulleessuu miti zibaala hedduu as keessa jedhaa jedhee gadi bahee iyya namichi.
hin beektani mootummaan biyya arabaa akka mootummaa kennaa miti mootummaan kenna yoo gadi baatee ati gaafii gaafata yookaan si ajjeesa yookaan si hidha yoo ati gadi baatee yaada isaa wal mormu wayii kennatte gaafa siin duutaa jechuudha yookaan hin doorsifamta yookaan qabeenya keetis saamama biyya arabaa kana keessatti gadi ba'ee namni tokko waan tokko dubbate sagalee isaa dhaga'ame taanaan wanni isaas wanni hawaasni isaa dubbate sun hojiirra oola mootummaan biyya arabaas ummataa waliin deemaa jechuudha ummataa waliin jiraata waan ummanni godhe godhaa jechuudha ummata isaatii waliin akkanatti wal qabee deema kana waan ta'eef shamarran keenya fadhiira kennaallee warri shiishaan hudduu isin bane keessattuu ka dhiiraa warri shiishaan mataa isin nyaate ba'allaa muka shiishaa sanii wali osoo sisseente poolisiin muka shiishaa san eegessi dhiibdi maal godhume rabbee dhimunni shiishaa akkatti saafa sa'aatii shanitti yookaan sa'aatii jaatti yoo lafaa ga'e hanga halkan keessa sa'aatii 11 ijji isaa kun barbaree dhalee waan ibidda bakkisaa dhaqee ibidda biyya keenya ka baadiyyaa san hin beektanii miti ibidda baadiyyaa ka dinnichaa yookaan waan waa itti hojjetan san muka jiidhaa ka boba'uu dideetiin bakkisan tokko kana lamaan keessaan cimmaan dhalee ijji kun diimate achi gadi baya kan bilchaate jechuudha ka boqqollaate eessa jirta obboleessa kiyya Nashim eessa jirta? Meena hin bakka jirtu? Ijoolleen dhiiraa warri 2014 2013 2012 gaala eegan amma gaala jalaa yaa'an gaala baangaali faana deema gaala eeguun hin jiru gaala eegaa inni haftaa midhante biyya abbaa isaa keessa gaala eegaa ayyi abbaa deema abbaa addunyaan sagalee abbaa wal deemnee jiraanna gara magaalaa biyya abbaa keessa maziraa hojjeta inni timaatimii shunkurtii kanneen falafala aaraa baakee an biyya guyyaa takkaa lafa qoteen beeku koyeetiin jirta bar yookaan baaleen jirtu yookaan arsiin jirtu yookaan jimman jirtu bar koyeetiin jirta koyeet okey koyeetiin keessa jirta koyeetiin keessa jirta ka hojjetaattu koyeetiin keessa jirta kan an 2015 2016 bakka gaariitti argee bakka gaarii beeku hundi amma ol galee magaalatti uf waxxaree shishatti bakkisa mudiira shiishaati jechuudha itti gaafatamaa shiishaa itti gaafatamaa farshoo bismillah wa ni'mal wakiil kabiro ammo Dubai fi bakkiyoota garagaraa irraa koyeetiin dhufuufu yaada ka koyeetiin keessa yoo akka rabbi sabee kutti jira jechuudha biyyiti badde koyeeti baddeerti kana dura waan barbaadde dubbattee waan barbaadde haasofte waan barbaadde qaaxxee koyeetiin ambo welcome dubbatteetiin koyeetiin akka barbaadde keessa jiraachuu dandeetta yoo mahiqaaman qabne poolisiin si qabde iyyuu mana kan namitti tiyyaa deemaa jira yookaan ammoo mana fireesii deemaa arabni gas dhiifti amma garuu wanni sun hin jiru si qabdee taanaan fuute korshe si goote torban tokko gaaf torban lamaffaa biyya jirtu galteeti biyyatti si dhumatti gaafa nama keenaa poolisii irra hidhanii muuziqaa yeroo tokko silaayyuu tole kan muuziqaa gaddaa tokko ulullee yaa jiru biyya ormaadha poolisii irratti suura makiinaa poolisaa Ashaangulliitti keessa baasee irra fide adda gaafa jetta kana jechuudha gaafa gadi baatanii wal danfisiiftan san gaafa gadi baatanii wal chaarjesitan san maaf hojjechuu dhabdan ka jaartii qabdullee jaartii tante maaf hin hojjechiisin ka jaarsa qabdullee guyyaa irraa ijaazaa darraafattee walawwalattee paantii tan shaanxaa keettee paantii tan godhattee fiiddee dhattee mana hojiitii isa baaftee hoolaa keessaa isa baaftee jaakura ambaa keessaa isa baaftee isa biizii goote yeroo araba inni beellamatee dhufe san irra dabarsisiiftee osoo itti rarraatu osoo hootoo akka hoolaatitti taa'imii isarraa gubdee taa'imii ofirraa gubdee rakkatte maaliif haga magaalaa ol mee kuyeetiin keessatti billaa aleekuman isinitti hima abbaan fedhan irraa fudhu abbaan fedhanii isinitti hima
warri as jala deemtanii arrabsitan warra amma mogolee dhiiraa kortanii teettanii ani ni beeka sa'aatii kana. Mee Kuweetimaan keessatti dhiiruma tokkicha baadiyyaa Maziraa keessa yookaan bakka inni jaakura hoolaa eegu yookaan bakka ammoo jaakura inni eegu qaban natti fidi. Ijoollee matakkitti achi keessaa qaban haadha faaxee hin kijibdaa magaasa cabdii keessa. Yookaan ammoo mutlaa keessa yookaan ammoo biyyoota baadiyyaa hedduutu jira biyya Kuweetii keessa. Achi keessaa qaban jedhina hin. Kama guyyaa hunda gadi ba'ee. Isiin guyyaa hunda lixxuuf gootee qabdee guyyaa hunda. Dirree sanitti gadi ba'ee nama surree kana kallattii godhee ofii godhatee harka luka ofii kana lamaan jidduutti akkana qabe. Guys, babo, oh, ishtagina, akkana godhata kun akka waan qaama isaa kana keessaa laastikii wayii akkana waliin butaa jiru. Isin achi gate. Dagatte bar hoolaa haadharraa gurgurtee baate. Dagatte lafa abbaa irraa gurgurtee baate. Dagatte jaarsa surree ofii qabsiisee isii biyya ormaa kana erge. Dagatte jireenya waa hunda dagatte. Irra jira sa'aatii kanatti. Kaawoleen achi kaameraa eegee irra qabee waraaba taajjaboonni. Hoolaadha bar hoolaa. Amma hoolaan takka yeroo ciiftu hoolaan takka teettee alala dhoofti. Hoolaan takka dhaabattee alala dhoofti yeroo hoolaan takka ciiftu mee ilaala hooloti. Yeroo hoolaan tun ciiftu hoolaan tun ammoo alala dhoofti jechuudha teettee dhaabattee alala dhoofti. Yookaan sangaan tokko yoo sangaan kun ciisu sangaan kun ammoo isarra galee dhaabatee alala dhalaya. Kun asii kanarra harka kaayatee kaameraatti qabee waraaba. Achii gadhiisan. Big problem. Gaafa kana mamaan god rakkatte waan akka saatuun dhabde itti milisee gelaa miliqee akkuma tasaatitti rakkatte akkuma tasaatitti akkas taate mee gargaara obboleetti teessan tana bira dhaabadha obboleetti teessan tana bira akkana godha. Gaafa an kushiina arabaa keessatti zibaalaa miicee gaafa an kushiina arabaa keessatti ajaa'ibaan barsii arabaa miicee gaafan kushiina arabaa keessatti namaa gadi ta'ee arabni fuula kiyya irratti tuftee kan arabni nyaadhee zibaalaa keessa bulee kushiinaa keessa bulee mana raammoon keessa yaa'u keessa bulee bakka namni yookaan booliyyuu itti hin boolufne keessa bulee ani hojjedheetiin jedhu gaafa ati gadi baateetiin uf chaarjesiisu akka silkiititti eessa jirta guyyaa san an dhugaa isiniin jedha wallaahi dhugaa isin jedha dhiifamallee narraa ta'a. Kan karaa gaarii miidhamus ni jira biyya ormaa keessatti. Kan karaa malee miidhamutu irra baay'ata garuu. Ijoollee biyya ormaa keessatti rakkatan kana ijoollee biyya ormaa